waan baay'ee nama gaddisiisan baay'eetu mudatee ture. Ani kun balleessiniiti. Ani ammatti Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota yuutuubii daawwattoota yuutuubii Abiigoo. Torbee lamman kana xiqqoo ishee wal jalaa babbannee turre. Akkuma isin beektan anis haala gaariirran turre. Kanaaf xiqqoo ishee wal jalaa babbannee turre. Akkam ture torbeen keessan isin bira? Ana biraa baay'ee ulfaataa ture. Bara jireenya kootii torban irraanfachuu hin dandeenye, guyyoottan irraanfachuu hin dandeenye baay'een dabarsee. Fakkaatani garuu baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Ispeeshaalii ijoolleen shamarranii dhiira jaallattee gaafa gaafattu aarsaa baay'ee nama kaffalchiisa. Baay'ee ulfaataa ture. Maatiitti dubbachuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Hiriyaatti yoo himattan hiriyaan akka keessanitti isin hubatu yookiin understand isin godhu jiraachuu dhiisuu danda'a. Garuu walumaa galatti torban irraanfachuu hin dandeenye dabarsee. Isa bira miira jiru agas maras ta'u amma tokko hubachuu yaaleera garuu maaliyyuu ta'u anatu miidhame irra caalaa. Baay'ee miidhame. Baay'een aarsaatti kaffalee. Shamarri immoo si'a tokko cabdee innaan baay'ee ulfaataadha. Mooraalii namaallee hin cabsaa. Maybe namoonni akka koo nama jaallattanii itti himachuudhaaf yaaddooftaniifillee isiniifillee baay'ee waan isinii struggle isinitti ta'a bakka akka isin dubbanne isin godha. Waantumaatiifuu torban sana keessatti wantoota turan xiqqoo isheen isinitti hima. Amala dhabuun jira. Yaaduun hin jira. Hambilbila ta'us barreessa garuu hamma akka durii miti wanti hundumtuu waan ta'eef waan hundumaa gochuudhaaf wanti hundumtuu baay'ee namatti ulfaata. Maatiidhaa wajjin walitti bu'uun jira. Hiriyaadhaa wajjin walitti bu'uun jira. Akka kanattiin aarsaa na kaffalchiisa jedhee yaadeen turre. Garuummoo waan baay'ee nama gaddisiisan baay'eetu mudatee ture. Ifama. Yeroo tokko yaada keessan ibsachuuf haasa'uurra boo'ichaan ibsachuutu namaa salphata. Ani immoo waa'ee isaa gaafa yaadu dubbachuurra imimmaantu na hudha. Imimmaantu na dursannaa. Akkuma isin beektan anaaf Abiigoon nama gaariidha. Ansaatii sanatti wanti yaadee hiriyummaan keenya obbolummaa irra darbee rileeshnshiippii gaarii akka inni ta'u ture. Inni immoo haala sanaan uummata sana fuulduratti naqaanessinna. Mooraalii kootti baay'ee bu'eera dhugaadha. Ta'us garuu baay'een jaalladhaan Abiigoo. Isarraa adda baanee torbee lama dabarsuu jechuun baay'ee ulfaataa ture. Garuu immoo ani hin beeku irra deddeebi'ee dhiifama na gaafateera. Tekstiin edda galgala naaf barreesse garuu akkuma isin gubbaa kana irratti argitan wantoota
nama rifachiisan ture. Anna bigoo dhabuun hin barbaadu. Akka obboleessaatis ta'u wajjiniin akkuma duraatti walitti deebi'uu isaa wajjin ooluun waan tokkodha waan ta'eef tekstiin naa barreesse sanarratti hundaa'ee har'a as dhufeera. Tekstii barreesseera fanis egaa an dhiifama isaa fudhadhee innis immoo dhiifama koo fudhatee yoo dhufe baay'ee natti tola. Bakka kanatti yeroo baay'ee wal argina waan ta'eef hin dhufa jedhee mayyaada. Hin dhufu taanaan hin hafa taanaan garuu abigoodha wajjin wal dhabuu keenyaa jechuudha. Lammataa yuutuubii wajjiniin hojjennee yookiin immoo tokko taanee nu arguu dhiisuu dandeessuna. Akka inni dhufu hundumti keessan naa kadhadhaa Waaqayyoon wanti jedhu kan biraan hin jiru. Nagaan dhufa jedhee mayyaada amma. Kan na gaddisiise immoo mana faa dhufaa ture baay'inaanii. Bilbilaa. Obboleettii koo irratti illee bilbilaa. Hiriyaa kootiifis bilbilee yeroo darbe gaa baay'ee na aarsee ture. Dhimmoota aniif inni xumuruu qabnu namoota bira osoo gahuu baatanii natti tola ture. Sa'aatii sanatti anis aareera. Baay'een aaree ture dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ees nama aarsa gochaansa. Sa'aatii sanatti of dhaggeeffachuun barbaadan ture. Wanta aniif inni lama taanee haasofnee furuu dandeenyu namoota biraatti dabarsuun qabu ture. Ta'us garuu baay'ee waan dhiphateef akkas godhe jedhee tayyaada. Amma akkas natti fakkaata. In relationship namoonni kan biraanii gaafa hiriyaa keessan yookiin abbaa manaa keessan yookiin nama ta'e hojii wal loltanii namoota bira osoo gahuu baatee natti tola naan akka naga jira. Nagaan gaafata. Kan jirtu nagaa keessanii isiniin jiran yaada sararri. Maaliif waraabaa jirtu? Maaliif waraabaa jirtu? Akkuma kaleessa galgala si barreessu. Anis balleesseera, atis balleessiteetta. Maal balleessita? Samarra anatu balleessi. So balleessaa koo bareemmoo si gaafadheera. Inni si barreessimoo wanta natti dhaga'ame si barreessa. Jechuudha. Amma kanatti gargar baana jedhee qanii tokko yaadin beeku. Balleessiteetta. Sirriidha balleessiteetta. Ispeeshaalii akka sanatti carqii natti darbattee deemtee maal yeroon sun anaaf baay'ee yeroo ulfaataa ture. Biyyaans tasgabbooftee lakki akkas miti giiftii akkasidha jetteetu natti dubbattee an namas hubachuu danda'udha. Namni immoo hundumaa caalaa wal kabajeetti wal jaallateetti kan inni wajjin jiraatu malee yeroo tuffii yookiin immoo disrespectiin keessa galu. Ani siitiin mitanii nama sakaanii akka hin tuffanne na beekta. Nama kamiyyuu jechuudha. Si galanti an akkamitti natti tuffadha. Bakka taayimii sanatti maal akkanatti dhaga'ame hin beeku. Waan dabarsee keessa dabarsee dhufu naan fakkaachuu danda'a. Waan akkasiis yaadin beeku. Bakka jedhamti moraalii godhadhee waa baay'ee wajjin hojjenna jedhee gaafa taayimii ani ka'u. Waan akkasii gaafa akkasitti wal lollantu ni jira. Si kabajee eega mana keessa. Akka viidiyoo waraabuu uummata kanaaf baasuun natti ulfaata. Garuu immoo amma akka si jaallatu beektaa, amma akka si kabaju beektaa. Saba sanarraa kan ka'e mana keessan gaafa dhufullee qanii tokko qofa waraabe. Kan uummata kan uummanni kun immoo waan viidiyoo sana argeef dirqama gaafan ifamsi gaafa dhullee arguu qaba waan hin jedhuuf. Bakka taayimii sanatti balleesseera. Nan beeka. Waanuma ta'uu hin qabne hojjedhe. Wanta dubbadhu afaan ittiin dubbadhu si amansiisuu hin qabu kana caalaa. Galgala bakka zalaasti jiramti carraa kusa dhumaa kan jedhuun teekstii san si barreessa bakka abdii kutadhee bakka jiramti wanti natti hin dhaga'amne hin jiru. Taayimii ammaatti namaan qabu.
hiriyaan qabu man qabu bakka gochuun baay'isa. Akka tiyaartuuf akka tintan taatuuf miti kan inni si gaafadhe bar garuu haasaanii furuun danda'ama ture garuu yeroo naaf laachuu hin dandeenyeeti. Mana dhuftee maal yeroo jeeqtu faamiliin jiru maal hin dabbaranna. Sun nama aarsaa fiilingiin irra jiru irratti wantoota itti goote irratti deebite yeroo mana dhuftu nama aarsa sirrii dhugaasaa dubbachuudhaaf malee nama haasa'anii mari'atanii dubbii furuutti amanu akkan ta'e beektatis sirriitti bareechite. Si mufachiisu barbaadee miti. Garuu haalonni immoo akkanii walitti mufannu godhaniiru. Yaani kun balleessine jechuudha. Taayimii ammaatti bakka jiramti baay'ee tokko bakka natti dhaga'ame naman qabu jedhee taayimiin bakka naman qabanii feer taayimiin amma jedhee of yaadu akkati boosuuf miti barkaniin haasaa jiru. Gaafata akkasitti narraa fagaattu bakka እሺ በቃ ቦይን ካሜራ ነጭ ፈሙት ተስገባይ ቦዴ መሌሳ ኩበሬ ምክንያት አኔና እኮ ደደቤ ሲጋፈጥ ነው አንብራ ምጥ በቃ ድሮምት ዋንቱ ወጅን ታኔ በቃ ዋን ደበርስ ነው ዋንም ዴ ላይፍ ሰነሙ ማመከን ጅባቱ ነው ነው ኮምቦይን አም እዛ ትርቲ ከሰ ሚሪና ማንጅ ጅረማ ሐለ ሰነት ጅጅረሜት ደመለ ዋንብራ ዳፍ ምት ስራ ፈጋችሁስ በርባዴ ምት ይስ ካምቦይን kan madisi bakka jiramti ግን በቃ ማለት ይችላል አማማል አብዴት ከኩተት ነው በቃ አይ ኮሪያ ከዋሚ ጋፈነ ከስት ሼፋን ነው ሼዋሙ በርባቺሳን ቱሪ የአመን ተስገባውት ነው ኤዴ ዋን ማይ ካሱ ነው ደንደኛ አኔ ሳቲ ሳሰው ደንደኛ ምስር ያፍት ጨልነ ጀቱም በቃ ዋነን ጉዱ ነው በቃ jiramti የሆነ ከስጎድ ሰልባታተና የሆነ በቃ ጅረምቲ ዋንት ሰልባነት ተፈቃቱ ደፍቴ ነጠራራን ተጀጤ ካን ይያድ በቃ ሻንሲ ወንገራገራ ያድ አረ እንዴ ለኢየሱስ ገራ kiradha dhuga meas iyadu karul kananani oromtitito ansinjalladani ini ramen jitu bae gammadera mis ma kolfudun di sanat kolfan jitu bare mama kan tiraga mis bekam boinka normal ዋንባይ ወልፋና በቃ ወልፋና ዋንባይ ያኔ ሰው ያኔ ጫላን ያኔስን እኮ ሃፍ ኖርማሊ ሲገኝ አንተ ወጥተው ምናምን ዋት ነው ለፈረው አንተ ጅሩ አርጌራ አቡ ሰርጌራ አርገቹ ሰርጌራ ጋፈን ደቤስ ማለከንተ አርጌራ ጋፈን አርገዲስ ማለከንተ አርጌራ አፍጣቡን ሰርገቹንስ ዋን አራን ጋሩሞ ነመ ሲፋና ረኪ ዶረኪነ ከቲ ከከበ ነመ ሲፋና ዋንባይ ደበርሴ ግን salphaatti gaaf namni sirraa fagaatu baqa nama ani qaba jettee yaadu namni baay'ee qabeenyaa si malka amma birri amma barbaadde qabaatte qofaadha taanaan nama waan hin qabne waa tokko nama na amma makkantee na ture baqa an na cannaqee tura baqa viidiyoo ammas waraabee kaniin baqa dinanti si bira dhufaa ture baay'ee ma tokko jechuudha faada sitti waan nammiineef sitti tokko fakkaachuu ibsu danda'a. Ani immoo nama si miidhe si galee. Anis si mufachiiseera. Anis si miidhe jechuun deessu. Inni waraani gaafa irraanfatu inni waraana min irraanfatu jedhan sana si galee baay'ee ulfaataadha nan beeka maal akka ta'e ofii koo waan keessa tureef nan beeka waa baay'ee jechuudha si galee miti. Inni saba sanarraa kan ka'edha. baay'ee natti dhaga'ame bakka waan ani goone hin jiru si galee tira ana waan hundaa ol anaaf giiftii gidduutti waan biraan barbaadu bakka hiriyyummaa keenya bakka jiramti hiriyyummaa gaafa ta'u jaalala isa dhugaadha waliif qabaatu
fakkeessu naannoo tuntaan jaalala isa dhugaa isa waliif yaadu isa bakka isa garaarraa ta'edha waliif qabdu waan ta'eef waan biraan barbaadu ni bakka jedhamu taayimina amari jirutti waan biraa ምናምን keessa galuun barbaadu maaliif waan biraa keessa gaafa gallu jaalala keenya samma isa dhugaa samma qabnudha si galamiti sababa sanaafidha maanamma maaramtee garaa koona raasta maanamma maaramtee ana harani bakka gaafa isheen akkas dhufti naannoo itti karaa hiriyaa isheen itti ergite dammoo isheen fannaa dawulti naannoo achi naannoo jirti deemi naannoo gaafa isheen itti hiriyaa ishee intani jettu bakka gaafa garasiiti ishee argu hamma kan gammadee natu beeka nuftan seenana amma kana yaalummaa kamtiin nafa mashii minam baay'ee siyaarseera jedhee waan yaade waan nuftu natti fakkaan ani bakka yeemar jiranti galgala anatu beeka waan keessa bulee naannoo baay'ee ulfaatu ture kana booda wallol kana booda mashii wallol na kabbaadidha nama keessa turetti ni hubata namni kaan hubachuun ulfaataadha waaqayyo faa galatu kana wara gargarin baanu waan amma yoona si balleesseef dhiifama anis waan si mufachiiseef dhiifama anatu dhiifama gaafachuu qaba malee isheen dhiifama tokko gaafachuu hin qabdu annasin dammoo sarpiraayizan si godha yeemar bakka siin buusee akkan irraanfanne ani yoon irraanfadhe sin akkan irraanfanne faamilii amma danda'amit kana booda hojii babbareedaadhaan nu argitu kan nama jalaan tini jechuudhaan amma namoota baay'ee nan qaba namoota baay'ee kan hin jedhu namoota sooshaal miidiyaa irraa hojjetan afaan amaariffaatiin isaa ta'u afaan oromiffaa namoota baay'ee hojjetan hiriyoota godha baay'een isaanii garuu kan ormaa jala fiigurra yoo kan keenya jajjabeeffanne ariifiidhaan jedha maaliif TikTok irratti illee amma afaan oromiffaatiin baay'ee namoonni hojjetan baay'ee guuteera sooti YouTube irratti immoo warri sun baay'ee nu caaluna nu caaluun qabani subscribe kuma 50 nu galcha challenge isaa ta'u yaa challenges qopheessaati haa ta'u waan ta'e godhaati kuma 50 nu galcha kuma 50 nu galcha እና ግሩፕ mataa keenyaa mun umna namoonni viidiyoo kana hojjetan ilaaltan yoo jiraatan ግሩፕ mataa keenyaa hin umna Telegram irratti private kan ta'e jechuudha ግሩፕ mataa keenyaan umna namoonni biyyoota alaa garaa garaa jirtanis yoo jiraatan viidiyoowwan garaa garaa wantoota garaa garaa gaafa hojjennu waan hundaafu nu ta'a waan ta'eef ግሩፕii uummanna Telegramii linkii isaa komentii jala sinii kaa join godhaa seenaati na ግሩፕii mataa keenya uummanna jechuudha Telegramii irratti komentii mataa keenya hani ijoollee Oromoo jechuudha ijoollee Oromoo yuutuubaroota ijoollee Oromoo kan jajjabeessuu danda'u sigaleeti ijoollee Oromoo yuutuubii hojjetan hundumaa kan jajjabeessuu danda'u yuutuubii akkatti banachuu dandeessan naam waan hundasaa achirratti sheer walii goona yaada ajaa'ibaadha yaa akkasa yaadi anna loltee aaraa turteen saati kana yaadaa turte hojii wada sira anna waan akkasii yaadiir ilaalchanni hojiidhaaf qabu baay'een dinqisiifadhaaf abiigoodhaaf akka koos ta'uu baatu homaan jedhu yaa ande siitiin mancaanu ay nan qoose baay'ee gobasiidha YouTube subscribe keenya kuma 50 galchaa like godhaa follow godhaa hojii kan biraatiin walitti deebinaa ada qabda kan biraa baay'ee jaallanna baay'ee sin kabajna kan dukkanoo ifa ta'uufi gararraera oldachaa si adarake garumo an ummata biratti waan dubbachuu barbaadu tokkotu jira kasan jira dubbat lammata dogoggortee haala sanaan natti dubbattee jennaan na mufachiistee jennaan ani hin beeku murtoosa kanaan booda ta'u ani hin beeku ani isaan maayyoo akkatti hin gaabbenatu beeka si ganeeti dhageessaniitu isaan maayyoo akkatti hin gaabbenatu beeka sorry ammas baay'ee si kudhiifama yoo na lammatatti hin deebi'u waan akkasiin hojjedhu ani hin beeku taayimii sanatti maal akkan ta'e hin beeku jechuun anaafuu gaaffii taayimii sanatti maal seexana sitti tasaasee ani hin beeku dhugaa jechuun kun namni waanuma feetu ta'e disrespect ta'uu qabu bakka sanatti nan amananna sorry bata xinnoo ko narraa dhowwaa sanni xinnoo koo jedhu ani koo yoona sirra yaabbadde sin caala እሺ asirra beeku xiqqasee gadi
asirra baatee nan ishee caala. Gaafa buutummoo laala. Ay shamarree yoo magabaabatte wayya sijje. Waanuma kaaniif laal. Garuma kaanitti yoo deemne illee isheen as dhaabatte. Ani asaabadhe into wal darba. Yesus. Argitanii ijoollee bara seenaa itti agan. Situ yaa waan biraatti yaadan iyyaanne. Kan wal darbu waan. Nageenye waan hundumaatiif. Dammoo aduun irraan asii ba'aa jira xiqqoo. Baay'ee guba. Asumaan namootan galateeffachuu qabu. Hiriyaa giiftii baay'ee mishee galateeffachuun barbaada. Obboleettii giiftiis guddaa galatooma. Akkanatti wal xaraaramuuf waan baay'ee nu gootaniitu. Shoora guddaa taphatamati. Yaa guddaa galatooma isiniin jenna. Waan jecha isiniin ibsu jecha hin qabu. Wanti isin galateeffadhuna guddaa galatooma. Giiftii nama akkas bareeddu. Faana waltiin araarsu keessaniif guddaa galatooma. Yaa ana akka isheen YouTube waraabaa jirtu har'a tokko hin beeku. So cufuu dandeessa kana booda. Akkasitti cufamaa cufuu dandeessan jedhamu nagaadhaami galatoomaa jedhi maal har'a kan keedha. Okay. Maatiin YouTube keenya gadi jedheen sin galateeffadha. Thank you wata. Baay'ee manuu galatooma. Abbiyatti sirriin goone akkas jettanii waan baay'ee na gorsaa turtaniitu. Garuu faamiliin kee baay'ee na jaallatu. Yaa guddaa galatooma ammas. Waan ishee jaallattaniif. Na baay'ee sin galateeffanna. Yaa. Ulfaadha. Viidiyoo babbareedaatiin kana booda isinii deemna. Yaa pirankii gaafa godhu xiqqoo nan ulfaadha. Pirankii waan hin tattaane hojjechuu danda'a. Amma ishee gaddisiisa gara fuulduraatti jedhee kan yaadu pirankii hin tattaane pirankii gochuu danda'a waan ta'eef. Naa dandeessa. Naatuuf carrasiifadha. Xumuru? Yaa. Jalqabaa kaastanii hanga dhumaatti waan nu faana turtaniif waan hanga abii godhuutti nu na eegsistaniif gadda keenyas gammachuu keenyas waan nu wajjin dabarsitaniif ulfaadhaa galatoomaa. Isin maatiidha bakka dhugumatti isin maatiidha. Yeroo ilaaltee natti turte sistariinna dhiifama godhiifeetti namnillee akkas jechaa jira maal daan jechaa turtenna ulfaadhaa kabajamaa waan isiniin jedhu qabuuni. Nama dugda deebisu naa godha. Waan hundumaatiifuu yeroo hanga ammaatti qabaanneef yeroo galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Yeroo gaarii qabaadhaa galatoomaa. Yaa kutaa kee yaadeenya naxalaa kee kan dukkannu ifa ta'uufi gadi bu'eera ol dachaa si adaraa kee lafa tuqee bifa baduufi naxalaan kee shaamaa dhoksee si jala naxalaan kee shaamaa dhoksee si jala.